kabajamtoota daawwattoota miidiyaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaa kun sagantaa kabaja ayyaana Eebila 15 kan bara 2022 as mooraa yookaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ona Anfilloo keessatti kabajamutti jirudha. Baga geessan baga keenya isiniin jenna. Hayyan kabajamtoota qondaalota waraana bilisummaa Oromoo, kabajamtoota miseensa waraana bilisummaa Oromoo, akkasumas kabajamtoota qeerroo bilisummaa Oromoo ABO, akkasumas kabajamtoota uummata Oromoo bal'aa guyyaa seena qabeessa guyyaa kabaja qabu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa hin dagatamne Eebila 15 baga geessan baga keenya isiniin jenna mallee. Hayyan sagantaan keenya tartiibaanii akkuma aadaa duudhaa safuu Oromootti jaarsoliin biyyaa eebbaan nuusaaquu amma hamileedhaan jaarsolii eebbaa gara waltajjiitti nu affeeru jechuudha. Hamilee laadhaafi. Waaqayyoon galatee ga'uu waaqayyo galateeffannaa. Yaa Waaqayyoo si galateeffannaa. Tola keetiif, addummaa keetiif, araara keetiif, eegumsa keetiif galanni siif haa ta'u. Waan isin nu keessa bilchaatu ammas immoo guyyaa har'a kana waan nutti hin dhageenye isaanis immoo gargaartee nu wajjin ta'uun kee jaalala kee maqaa Gooftaa Yesuusiin biyya nagaa keessa nu jiraachisi. Biyya nagaa kenni keessa nagaa nuu kenni. Ayyaana kee nu baay'isi maqaa Gooftaa Yesuusitti kadhanna. Ameen. Hayyan hamilee laadhaafi. Hayyan egaa akka aadaa waraana bilisummaa Oromootti sagantaan amma itti aanu sagantaa dungoo qabsiisuuti. Achi as ba'anii dungoo kan nuuf qabsiisan Jaal Waamii, Jaal Dachaas, Jaal Fandiishee gara waltajjiitti nu affeera. Oh, jirtu! 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 Uummata Oromoo! Jirtu! Hayyan hamileedhaan gara teessumaatti nu simadhaa gara battala isaaniitti. Egaan akkuma beekamu Eebila 15 jechuun guyyaa itti jaallan qaqqaaliin qabsoo bilisummaa Oromootiif dachee Oromoo akkasumas uummata Oromoo bal'aadhaaf lubbuu isaanii qaalii amantiidhaan osoo adda hin qoodamin itti of kitiman waan ta'eef yeroon amma yookaan sagantaan amma itti aanu yaadannoo sammuutii namni kamuu daqiiqaa tokkoo fi hawaasnis sagalee otoo hin dhageessisin waraannis achool ka'eetu yaadannoo sammuutu godhama. Kanaaf hawaasis callisaanii yaadannoo sammuu goonaa. Jaal Waamiin achi as ba'anii achumaan yaadannoo sammuu nu gochisiisuu isaanumarraa dhaamsaa faaruu jaallawwan wareegamanii itti fufsiisu jechuudha. Jangan wareegamanii nagaa. Faruq, cari.
Gabus. Mari, buat. Buat. Baru dalam sejalan ni. Dalam sejalan guyara. Nani terjadi tamu. Dalam sejalan kita dalam ni. Stop. Dah.